Akkam jirtu hordoftoota chaanalii miidiyaa. Nagaan isiniif yaa ta'u jecha egaa guyyaa har'aa viidiyoo haarawaa ta'e tokkoon isiniif dhufeera. Egaa akkuma yeroo darbe isiniin jedhetti barnoota fireeshmaan koorsii har'aa kan eegallu ta'a. Maatiksiidha jechuudha. Ministeera of Saayinsii and Higher Education kan qopheesse. Maatimaatiksii for Naachuraal Saayinsii kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Mee har'a chaaptar 1 irraa kaanee ilaalla. Baay'ee salphaadha. Baay'ee bifa salphaatiin ilaalla jechuudha. Egaas gubbaarratti wanta isin hubachuu qabdanii ani poointii qofa kan waliin ilaallu ta'a. Isinis sirriitti jabaatanii qo'achuu qabdu. Xiqqoo sadarkaa kanatti jechuudha fireeshmaan yeroo eegaltan haayiskuulirraa wanta adda isa taasisu xiqqoo barsoonni isin jalaa muddamuu danda'u. Isinis immoo jalatti qabuu qabdu jechuudha. Jabaatanii abshaala ta'uu qabdu. Barsiisaan kilaasii seenee yuunit waan fixee bahuu danda'a waan ta'eef isin maal gochuu qabdu daftanii qo'attanii irra gahuu qabdu jechuudha. Ishuma kana garaagarummaan jirtu. Kanaaf isinis illee jabaadhaa waan isin hin galle na gaafachuu dandeessu. Kanaafuu anis bakka poointii taati kan waliin ilaallu jechuudha. Isinitti hin dheeressu amma kallattumaan gara isaatti sin dabarsa. Propositional logic and set theory. As keessatti waan lama ilaalla. Tokkoffaa propositional kan jettu kanadha. Propositional logic and set theory. As kana kutaa 11tti ilaaltaniittu. Kana kutaa 9tti ilaaltaniittu. Boqonnaa 4 jetti. In this chapter, we study the basic concept of propositional logic. Concept maali ilaalla jechuudha. Propositional logic ilaalla jechuudha. Amma waan kana karaa lamaatiin ilaalla jechuudha. Karaa lamaan ilaalla jechuudha. Tokko first part and second part jechuudhaan ilaalla jechuudha. First part and second part. Second part fi first part dhaan ilaalla jechuudha. First part keessatti wanta nuti ilaallu waa'ee propositional logic akkasumas illee waa'ee logical connectivity kan jennu kana quantify fi maal ilaaluu dandeenya? Argumentii ilaaluu dandeenya. Waa'ee argumentii waan kana ilaaluu dandeenya jechuudha. Lammaffaa second partii gubbaa irratti garuu wanti nuti ilaallu attention keenya set theory discuss ni goona. Waa'ee description hiikasaa ni hiikna jechuudha. Operationii isaa waan jiran hunda isaanii ni ilaalla jechuudha. Ittaan sun main objective of this chapter si wanti beekuu qabdan waa'ee concept logic baruu qabdu jedha. Meetodiiwwan isaanii validity statement gubbaarratti compiling gaafa goonu isaan kana baruu qabdu jedha. Beekuu qabdu jedha. Understand concept quantify understand gochuu qabdu. Now basic fact about argument validity kana beekuu qabdu. Understand gochuu qabdu concept waa'ee seetii. Ruulota isaanii apply gochuu qabdu. Show operation using Venn diagram fayyadamneetu maal gochuu qabna? Venn diagram fayyadamneetu agarsiisuu qabna jechuudha. Kanaaf baay'ee salphaadha. Bifa salphaatiin ilaalla jechuudha. Mee definition isa ilaallee olaa deebinu. Ani bakka poointii ishii isinii kaaseen bakka isin hin galletti waliin ilaalla waan ta'eef bakka isin hin galle gaafachuu dandeessu. Amma gallattuma mee definition isa ilaallu proposition wanta jedhu kana bakka lamatti qoodnee propositional logic fi maal ilaallee set theory ilaalla inni waan ta'eef amma proposition ilaalla. Proposition or statement jechuun sentences maal qabu? Truth value qabu jechuudha. Truth value qabu. Truth value isaa maalidha? Yookiin true yookiin false but not false. True or false but not false jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? True dha yookiin false jechuun wanta dandeenyu garuu lamaan isaan takka fayyadamuu hin dandeenyu waan ta'eef isa kanadha jechuudha. Mee kana jechuun maal jechuudha? Wanti dhugaadha yookiin sobadha jennu jechuudha. Fakkeenya waan tokko true yookiin false wanta jennu kun maalidha? Propositionidha jechuudha. The above definition does not mean that we must always know what the truth value is jedha. Garuu wanti nuti beekuu qabnu true yookiin false jechuun dandeenya miti waan tokkoon. Baroota yookiin wanta duubatti siqan yookiin immoo baroota hedduu kan lakkoofsan kana wanta wayii bakka jechuun dirqama beekuu qabna jechuun miti garuu. Dirqama truth value sun truudha yookiin falsedha jechuudha. Waan san dhaqnee deebinee beekuu qabna jechuun miti. Isinii galee truth value qabaachuu isaa arma dubbanna yookiin dhugaadha yookiin sobadha jenna waan ta'eef. Yookiin dhugaa ta'uu danda'a yookiin soba ta'uu danda'a waan tokko miti. Kanaafuu dirqama beekuu hin qabnu jechuudha. Dirqama beekuu hin qabdanii. Example jedha. The thousands digit in decimal expansion of pi is 7 jedha. Kana jechuun paayin jedha laala dhaggeeffadha. Paayini 3.14 jedhee itti fufa. Gaafa deesimaalii isaa karaa deesimaalii tuqaa erga jennee booda 1,000 kan argamu torbadhaadha. 1,000 gaafa duubatti lakkooftan torbadhaadha. Wantichi maali? Yookiin dhugaa ta'uu danda'a yookiin soba ta'uu danda'a miti wanti kun. Dirqama garuu wanticha beekuu hin qabnu bara. Dirqama waan sana beekuu hin qabnu. Garuu dhugaas ta'uu danda'a sobas ta'uu danda'a. Kanaafuu dhugaa yookiin soba jennee dubbachuu dandeenya waan ta'eef. Al takkatti dhugaadha sobaas hin jennu. Gin dhugaadha yookiin sobadha. Kana lamaan keessa kan ta'e ta'a malee kanaan alatti wanti ta'u hin jiru jechuudha. Eshi it may necessary to find information yookiin wantichi nu barbaachisi informationidhaan
internet irra informationii waan tokko tokko irra barbaaduu dandeenya. Garuu waan sana beekuudhaaf dirqama hin qabnu jechuudha. Dirqama hin qabnu jechuudha. Eshi remark jettee ishii kana ilaalami. Every proposition has truth value. Proposition kamiyyuu maal qaba? Truth value qaba jechuudha. True yookiin false. True yookiin false. Truedhaan capital letter T dhaan denoted goona. False capital letter F dhaan denoted goona. Kanaafuu salphaadha jedheen yaada. Mee ol deebinee waan tokko hojjennu mee? Ol deebinee gaaffii hojjennu jechuudha. Definition and example of proposition kana ilaala. 2 is even number jedha. 2 is even number. Lakkoofsa lama lakkoofsa guutuudha. Dhugaadha miti jedhe? Yes, dhugaadha. Triangle has 4 sides jedha. Falsedha. Falsedha. Trianglein side afur hin qabu jechuudha. Roga sadiin afur qaba. Afur hin qabu laala. Akkasitti laala. Kaasa laala. Roga tokko, roga lama, roga sadi malee roga afur hin qabu jechuudha. Kanaafuu isheen lammaffaan falsedha. Biin sadaffaan Emperor Minilik hate chicken soup is the night after the battle of Adwa. Isaan kana beekuun dirqama hin qabnu jechuudha. Truth value isaa qabaachuu isaa qofa malee battle Adwa kan booda Emperor Minilik naannoo waa'ichi waan kana jechuun dirqama beekuu hin qabnu. Waan akka seenaa kana beekuu hin qabnu jechuudha. Historical waan ta'an kana beekuuf dirqama hin qabnu jechuudha. Yookiin dhugaadha yookiin soba ta'uu danda'a waan ta'eef garuu dhugaa yookiin false ta'uu danda'a. Carraan tokko ta'uu keessa ni jira jechuudha. Yookiin dhugaadha yookiin false. Kanaafuu yookiin true yookiin false jechuu ni dandeenya. Tokko keessa jechuu ni dandeenya waan ta'eef kunis propositionidha jechuudha. Kunis maala propositionidha jechuudha. Inni true jennee proposition, inni false jennee proposition, inni kunis proposition. Maaliifii kan jedhu kottaa ilaala. Proposition jechuun wanta true yookiin false ta'uu danda'u jechuudha. Yookiin false jechuu ni dandeenya yookiin true jechuu ni dandeenya. Kanaafuu proposition jennaan isa akkasiiti. Proposition jennaan yookiin true yookiin false proposition jennaan. D gubbaadhaan hanga F'tti immoo kan jiru ilaala. God bless you. Waaqayyo isaa eebbisu. Kun truth value qaba hin qabu kun. Yookiin true yookiin false jechuu ni dandeenya. Kitaaba sana naa kennaa. Otoo isin hin jedhee tiruudha naan jettu hin jettaan. Kanaafuu truth value hin qabu jechuudha. Kuni what is your name? Maqaan kee eenyuun sin jedhe tiruudha naan hin jettu. Maqaa keenyatti himta malee kanaafuu truth value miti. Waa'ee truth value keessa hin jiru jechuudha. Kuni isaan kun koomaandoota kun sadan. Diidha kaasee hanga F'tti. Kanaafuu truth value hin qaban. Proposition jechuun hin dandeenyu jechuudha. Kanaafuu salphaatti isin galeera isiniif hubatameera jedhee yaada. True yookiin false wanta jechuu ni dandeessan qofaan proposition jettuun. Eshi the first three sentences are declarative sentences. Amma isaawwan garoodii eedhaa hanga sitti jedhan sadan isaanii maa declarative sentences jedhamaa jedha. Declarative sentences jennaani jedha. The first one jedha. The first one is true'dha. Inni jalqabaadha true'dha jedha. Yaa true'dha. Tokkoffaan 2 is even number tokko lama lakkoofsa guutuudha kan jedhu sun inni jalqaba gubbaarratti argamu sirriidha. Lama lakkoofsa guutuudha. Egaa lakkoofsa guutuu barattaniitu dhaqatte lakkoofsa guutuu jechuun lakkoofsa lamaaf haftee malee hiramudha jechuudha. Eshi the second one is isa lammaffaa gubbaatti the second one is falsedha. Inni lammaffaan falsedha. Rogsadee roga afur hin qabu waan ta'eef falsedha. The truth value of the third sentences cannot be ascertained because the lack of historical records. But it is by its very form either true or false but not false. Kanaafuu wanti kun seenaan kun dhugaas ta'uu danda'a falsis ta'uu danda'a waan ta'eef historical lack recordiidha waan ta'eef waa'ee seenaatti waan ta'eef kun rakkoo hin qabu yookiin dhugaa yookiin soba ta'uu danda'a proposition jechuudha. Karaa biraatiin immoo on the other hand karaa biraatiin immoo other hand last three sentences are jedha. Isaawwan sadan isaanii isaan dhumaa sadan D ka'anii hanga F jiran have no truth value hin qaban jedha. So they are not the declarative. They are not the declarative. Truth value hin qaban jechuudha. Truth value hin qaban. Kanaafuu propositionii miti jechuudha. Propositionii miti. Kanaafuu as gubbaarratti hubadhaa. Three sentences have not truth value. Truth value hin qaban jechuudha isaan. Maal jenne propositionii duraan duubatti hiikasa. Sentences which has truth value kan qabu jechuudha. True yookiin false kan jechuu dandeenyuuni jenneen. Garuu lachan isaaniitiin miti. Truth al takkatti truth false jennee itti kennuu hin dandeenyu jechuudha. Egaa sanitti hin dheeressu guyyaarraaf asuma irratti haadhaamnu yeroo itti aanu immoo yeroo itti aanu viidiyoo biraatiin kan walitti deebinu ta'a jechuudha. Egaa waan isin hin galle gaafachuu dandeessu gabaabsineet isin biraan gahuu yaallaa. Kanaaf amma daqiiqaan deemee jira waan ta'eef egaa waan daawwattaniif guddaa galatoomaa. Yeroota keessaniif sheer godhaatii yeroota keessan biraan gahaa. Barnoota keenya guyyaarraa shun kanadha. Kanaafuu yeroota keessaniif sheer godhaa nagaan tura.